Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa waa'ee hubannoo sirna qulqulleessaa yookiin sirna qiddaasee yeroowwan darbanii kaasnee ilaallaa kan jirru akka fedhaaf eeyyaa Waaqayyootti guyyaa har'aa kutaa ja'affaa yookiin immoo kutaa xumura barumsa kanaa kan ta'u guyyaa har'aa ni ilaalla jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya yeroowwan darban nu gidduutti argame akkuma nu gaggeessaa ture har'as nu gidduutti argamuun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan guyyaa kutaa ja'affaa guyyaa har'aadhaan yookiin kutaa xumura guyyaa har'aadhaan kan ilaallu dawwiliiwwan yeroo sirna qulqulleessaa rukutamanidha. Ingirii dawwiliin afaan Giiziidha. Afaan Oromoodhaan hiikunsaa xiqqoo hubannoodhaaf wanta mijanneedhaaf hubannoodhaaf akka ta'utti dawwilii kan jedhu jechuudha kallattiidhaan fayyadamuudhaaf haala kanaatiin qopheessa jechuudha. Dabalataan immoo erga salaallee booda sirni qulqulleessaa keenya fakkeenyi isaa jalqabaa kaasee hamma xumuraatti maal kan agarsiisu kan jedhus ilaallee ittumaan barumsa kanaa ni goolabnaa jechuudha. Jalqabatti kan ilaallu ingirii dawwiliidha. Dawwiliiwwan yeroo sirna qulqulleessaa rukutamanidha. Sirni qulqulleessaa tokko eegalee kutaa jalqabaa yookiin kutaan qophiin erga xumuramee booda kadhannaan gaabbii taasifama. Kadhannaa gaabbii sana booda dawwiliin dawwalamu ni eegala jechuudha. Dawwiliin rukutamu ni eegala sanarraa eegaluudhaan dawwiliin kan rukutamu sirna qiddaasee keessatti bakkeewwan adda addaattidha. Al tokko qofaa miti. Jalqabarraa jalqabuudhaan hanga xumuraatti bakkeewwan adda addaatti zeemaawwan adda addaa isaan jedhaman kadhannaa adda addaa gaggeeffaman dawwiliiwwan ni rukutamu. Dawwiliiwwan kun yeroo isaa duukarraa bakka isaa duukarraa hiikaaf fakkeenya mataa isaanii kan qabanidha. Isaan kana walitti qabnee kamsatti ni kaasnaa jechuudha. Walumaa galatti sirna qulqulleessaa tokko keessatti dawwiliin kan rukutamu si'a afuridha. Jalqabarraa kaasee akkuma jalqaba kaasne kutaan lammaffaa sirna qulqulleessaa yeroo eegalu kadhannaan gaabbii erga taasifamee booda achirraa eegaluudhaan dawwiliin hanga xumuraatti bakkeewwan afuritti ni rukutama. Inni kun fakkeenyaa fi ajaja yookiin immoo ergaa mataa isaa kan danda'e wanta qabuudhaaf isaan kana tokko tokkoon kan taasisnee ni kaasnaa jechuudha. Kan jalqabaa dawwilii seensa qiddaasee irratti taasifamudha. Dawwiliin seensa qiddaasee kun luboonni hibistiidhaaf wayinii kabajanii Beeteleemirraa gara mana qulqullummaatti yeroo seenan kan rukutamudha. Ingirii qiddaasee warreen dhaabbattan ni beektu. Guyyaa sana kadhannaan gaabbii akkuma kadhatamee xumurameedhaan luboonni Beeteleemii keessaatu hibistiidhaaf wayinii qabatanii gara Yerusaalem kan jennu yookiin immoo mana qulqullummaa guddichatti yeroo isaan seenan yeroo kana dawwiliin ni dawwalama. Guyyoota ayyaana tokko tokko kanaaf ingirii akkuma beekamu yeroowwan darbe akkuma kaasne luboonni yookiin immoo li'ukaan kan jennu guyyaa sana qiddaaseedhaa kan seenan shanidha yeroo baay'ee guyyaa ayyaana adda addaadha kan hafeetti guyyaa akkasumatti sanbataas yoo ta'e guyyaa qiddaaseewwan tokko tokko qophaa'anitti baay'inni li'ukaan yookiin immoo qiddaasee warreen seenan shanidha. Innaa shanan kun maqaa mataa isaanii danda'e ni qabu. Luboonni lamadha. Diyaaqonoonni sadiidha. Luboonni lamaan kan jalqabaa luba jalqabaa jedhama. Afaan Giiziidhaan Sariuqees jedhama. Kan lammaffaa immoo gargaaraa lubaadha. Nifqaqees jedhama. Kan sadaffaa diyaaqonii jalqabaati. Saraayuu diyaaqon jedhama inni kuni. Kan afuraffaa gargaaraa diyaaqon yookiin immoo nifqa diyaaqoniidhaa fi kan sadaffaa kan xumuraa immoo diyaaqonii sadaffaa kan jedhamu maqaan isaanii kanadha. Shan ta'an yeroo seenan haala kanaatiin qoodamu jechuudha. Kanaafuu luboonni kun haala kamiitiin Beeteleemitti bahu yeroo jennu Beeteleemii keessatti diyaaqoniin hibistiidhaaf wayinii qopheessu ni jira. Diyaaqoniin kun erga kana xumuree booda warreen qiddaasee seenan kun lubni jalqabaa achuma meeqdasii gattafa mana qulqullummaa guddichaatti jechaadha. Warreen hafan arfan garuu deemuudhaan gara Beeteleemii hibistiidhaaf wayinii fidanii dhufuu jechuudha. Hibistiin mesoobe warqi. Maal jedhama afaan Oromoodhaan mesoobe warqiin leemmatii warqeedha. Akkasiin jedhamu hiikkaasaa argeera. Garuu asittanis uumaan fayyadamee mesoobe warqii fayyadameera jira barreeffama kana keessa dubbisa. Barreeffamni kana keessa ni jira. Mesoobe warqii sana keessa hibistiin foon Kiristoos jechuudha. Dhufee foon Kiristoos kan jijjiiramu achi keessa taa'a. Wayiniin immoo xoofootti naqama. Kana booda diyaaqoniin inni jalqabaa
xoofoo wayinii jechuudha. Xoofoodhaan harkatti qabatee harka tokkoon immoo ishee rukuttaa bergit inni kun asitti kan kaa'ame kan dawwiliin jedhamtu qaacirii jedhamti. Qaacirii harkatti qabachuudhaan harka tokkoon diyaaqonii inni lammaffaa immoo yookiin nefqa daaqon kan jennasti keenya kun hibistii masooba warqiidhaan mataa isaa irratti baatee lubni lammaffaan immoo harka tokkoon fannoo harka tokkoon immoo maayixantii yookiin immoo qodaatti ixaana aarsan qabachuudhaan ixaana aarsaa tartiibaan akka makiinaan tartiibaan diyaaqoniin jalqaba. Inni lammaffaa ittaanee lubni sadaffaa ta'uudhaan haala kanaadhaan gara mana qulqullummaa isa guddichaatti yookiin gara Beetel gara Yerusaalemitti galchuu yeroo kana dhakaa dawwiliin kan rukutamu jechuudha. Yeroo isaan Beetel irraa ka'anii halkanaatiin gara Yerusaalemitti gaafa isaan seenan qaacirii dawwiliin yeroo kana ni rukutamaadha. Kan nama dubbadde barreeffamni kun isumadha. Kana ni ergaman ta'e dubbisuu dandeessu. Kun hundumtuu gaa fakkeenyaaf icciitii mataasaa qaba. Masooba warqee yookiin immoo leemmatii warqeen fakkeenya haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha. Masoobii keessa maaltu ta'a? Nyaanni ni ta'a. Nyaanni achi keessaatu ni argama. Nyaanni foonii. Akkuma kanaas masoobii kan taate haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam gadamessa keessaa maaltu argameera? Nyaata bara baraa nyaata jireenyaa kan ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos argameera. Masoobiin kun warqii ta'uun ishee immoo fakkeenya qulqullummaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamti. Warqee jechuun qulqulluu jechuudha. Dubroo Maariyaamis immoo qulqulleettii ta'uu ishee kan agarsiisudha. Ittaanee deemsa diyaaqonootaaf lubootaadha. Diyaaqonoonni jalqaba jiru. Ittaanee kan jiru lubadha. Diyaaqonoonni jalqabaa deemu fakkeenya maxmaqa malakoot Qidduus Yohaannis yookiin immoo qulqulluu Yohaannis cuubaa fakkeenya isaati. Ittaanee kan jiru lubichi immoo fakkeenya gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Diyaaqoniin dursee lubni ittaanee dhufuuni qulqullichi Yohaannis cuubaan Kiristoosiin ji'oota ja'a dursee dhufuudhaan mootichaaf gooftichaaf Kiristoosidhaaf jechuudhaan laphee namaa sirreessuudhaaf kan isaan ittiin simatan laphee isaan sirreessuudhaaf isa dursee dhufuusaa agarsiisuudhaaf diyaaqonoonni dura dubbichaa deemuu jechuudha. Yaa'u Kiristoos Yohaannisiin ji'a ja'a booda akkuma dhufe jechuudha. Kana agarsiisudha. Dawwilichi immoo dawwilii yeroo kana dawwalamu immoo fakkeenya lama qaba. Fakkeenyi kan jalqabaani fakkeenya himaa misiraachoo kan ta'e hangafa ergamootaa qulqulluu Gabri'eeliiti. Qulqulluun Gabri'eeliin yerichi kenname sun waggaan 5,500 yeroo dhufu gara Dubroo Yoosefiif kaadhimamtee kan jirtu gara Dubroo Maariyaam deemuudhaan maal jedhee ergaa kana itti meera. Kennaan kan guutamte gammadii yaa gammadduu tafessiif kan jennu jechaadha. Gammadii yaa gammadduu Waaqayyo si wajjin jira hoo. Ergamichi fayyinidha namaa eegaluu akkuma dubbate dhiifama. Ergamichi fayyinidha namaa eegaluu akkuma dubbate dawwiliin kunis maalidha? Fayyina kan isiniif kennu dhiigni foon gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos kan kennamu sirni qulqulleessaan eegaleera jechuudha. Fayyinni keessan eegaleera jedhamti qulqulluun Gabri'eel. Kunis dawwiliin kunis fayyinni keessan inni dhumaa kan itti raawwatamu kan itti isiniif kennamu dhiigni foon gooftaa keessanii eheew sirnichi jalqabeera kan jedhu kan agarsiisu waan ta'eefidha. Kan lammaffaa immoo dawwiliin kun fakkeenya lallabaa qulqullichaa Yohaannis cuubbaati. Jalqaba akkuma kaasne Yohaannis cuubbaan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiidhaaf laphee namootaa sirreessuuf gooftichi dhufuudhaaf jira. Gooftaan keessan dhiyaateera. Kanaafuu laphee keessan qulqulleessaa jedheetu cuubbaa gaabbii lallabuudhaan cuubbaa gaabbii cuubee namoota sirreessaa ture. Inni yeroo kana maal jedha waa'ee gooftaa keenyaadhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 24 kaasnee yommuu dubbisnu kunoo cubbuu addunyaa kan balleessu hoolicha Waaqayyoo jechuudhaan waa'ee Kiristoosiidhaaf dubbateera. Dawwiliin kunis immoo akkuma kana hoolaa Waaqayyoo fooniif dhiigni isaa isiniif dhufeera isinis seereera kunooti jechuudhaan kan agarsiisu seensa isaatti kan dawwalamu kan rukutamu jechuudha. Fakkeenya kana kan agarsiisudha jechuudha. Kan lammaffaa immoo dawwilii yeroo wangeelaa rukutamudha.
Egaan barumsa keenya yoo laayivii torreen hordoftanis ni beektu kana. Asitti kiristaanota xiqqoon ba'aa kan jedhu kun tarii yeroo darbeellee kaasuudhaaf yaalleerra warreen dhageenya jiraataniidhaaf sammuu keenyatti gaaffii akka uumneedhaaf kun maal jechuudha? Mana kiristaanaa keessa qulqulleessaatti kan argaman namoota adda addaadha. Namoonni tokko tokko amantaa biraa keessatti dhalatanii guddachuudhaan booda amantaan dhugaa isaaniif galee gara mana kiristaanaatti yeroo deebi'an cuubamuudhaaf dursanii barachuu qabu. Biyaans icciitii wantoota amantaa shanan namni hin beekne cuubamuu hin danda'u. Innaa namni kun amma isaan kana baasutti sirna qulqulleessaa dhufuu danda'a, eeyyeen deemuu ni danda'a. Deemee garuu amma walakkaa kanaatti wangeelli dubbifamee gaafa xumuramu hanga kanaa qofattidha dhaabbachuu kan danda'u jechuudha. Innaa yeroo kana kiristaanonni xiqqoon ba'aa gaafa jedhamu namoonni akkasii kun sa'a kanatti dhiisanii ba'u jechuudha. Maaliidhaaf? Kana booda kan jiru firee qiddaasee waan seenuudhaaf firee qiddaasee keessa kan jiru dhiigaaf foon gooftaadha. Namni hin cuubamu immoo dhiigaaf foon gooftaa tokko waa'ee isaan dhaggeeffachuu hin danda'u, lammaffaatti dhugee nyaachuu waanta hin dandeenyedhaaf icciitii kana keessatti hirmaachuu hin danda'u jechuudha. Innaa kanaaf kiristaanonni xiqqoon ba'aa jedhama. Yeroo kana warreen xixiqqoo kanneen ta'an kiristaanonni ni ba'u, warreen qorrobuudhaaf akkasumas cuubamu jedhan immoo dhaabbatanii tufu jechuudha. Innaa maadha kun fakkeenyi isaa? Warreen ba'anii fakkeenya cubbamootaa, warreen achitti hafan immoo fakkeenya qajeeltotaa. Sagaleen dawwilii isaa sanatti dhaga'amu immoo fakkeenya lallaba Yohaannis Cuuphaa, lallaba duuka bu'ootaa akkasumas lallaba gargaartota 72niiti. Yohaannis Cuuphaan lapheen namootaa gooftaa keessa simachuudhaaf mijataa akka ta'utti dursee barsiisuudhaan cuubee gaabbii galchaa kan isaan qopheessaa ture jechuudha. Dawwiliin kunis maalidhaa? Dawwalamuudhaan ittaanee dhufaa kan jiru iccita qurbaanaadhaaf maal qopheessaa? Warreen qurbaana kana fudhachuu danda'aniidhaaf hin dandeenye adda baasee qopheessaa jechuudha. Innaa kallattimaan kanaan bakka bu'aa. Akkasumas duuka bu'oonni gooftaa keenyaas gargaartonnis immoo deemanii addunyaa barsiisuudhaan namoonni kanaaf akka isaan qophaa'an akka isaan kanatti deebi'an taasisaniiru. Innaa fakkeenya kanaadhaaf dawwiliin yeroo wangeelaa kan rukutamu fakkeenyummaa kanaa qabaadha. Kan sadaffaan immoo dawwilii yeroo egziyootaadha. Egziyoo maarinnee Kiristoos yookiin immoo maaloo nu fayyis Kiristoos kan jedhu kadhannaa kana taasifamu dawwilii rukutamudha. Kutaawwan qiddaasee sadii akka isaan ta'an yeroo darbe agarreerra. Sadan keessaa kan xumuraa kan ta'e firee qiddaasee keessaas immoo gara dhumaarratti luboonniif amantoonni tokkummaadhaan wal harkaa fuudhuudhaan maaloo nu fayyis Kiristoos jechuudhaan si'a meeqa? Si'a 41 ni kadhatu. Kadhannaan kun lubni si'a 21dha. Amantoonni immoo si'a 20dha. Ishee xumuraan lubni si'a ta'u gaafa jedhu amantoonni jalaan qaban inuma dhiisnaa jechuudha. Warreen duraa hunda garuu wal harkaa fuudhuudhaan jennaa jechuudha si'a 41dha. Kadhannaan kun sodaadhaan gaddaan tokko cubbuu mataa keenyaa yaadachuudhaan lammaffaa immoo gidiraa Kiristoos fannootti nuuf jedhe argisan yaadachuudhaan sodaa boo'ichaa yoo dandeenye miila keenya lamaaniin qaxxi jennee dhaabbannee kadhannaa taasisnudha. Yeroo kanatti egaa dawwiliin ni dhaga'ama. Sagaleen dawwilii ni dhaga'ama. Sagaleen dawwilii yoo kanatti dhaga'amu kun fakkeenya sagalee boo'ichaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii fi Yohaannis Wangeelaawwii yookiin Yohaannis ilma Zebdiyoos yookiin immoo Yohaannis jaalallee gooftaa kan jedhu fakkeenya kanaati. Fakkeenya boo'icha isaaniiti. Maali boo'icha isaanii jenne? Fannoo jala kanneen turan keessaa tokko haadha Kiristoos Dubroo Maariyaam haadha keenya. Lammaffaan immoo duuka bu'oota 12 keessaa tokko kan ture jaalallee gooftaa kan jedhame Yohaannis abbaa wangeelaadha. Isaan kun lamaan gidiraa Kiristoos fannootti argaa ture hundumaa ilaaluudhaan haati isaa amma dhiiga dhangalaasatti boosseetti qulqulluun Yohaannis baay'ee boo'aa ture. Mukaa yeroo sanaa turuutti jireenya isaa guutummaa
erga sanaa booda jiraate guyyaa tokko osoo hin kolfiin gidiraa Kiristoos guyyaa sanaadhaaf jecha hundumaa akka gadduutti kan darbedha qulqulluu Yohaannis. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 25 kaasnee dubbisuu dandeenya. Kanadha. Har'as immoo amantoonni cubbuu ofii keenyaa yaadachaa akkasumas immoo gidiraa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Kiristoos yaadachaa maaloo nu fayyis Kiristoos akka jennuudhaaf sagaleen dawwilii kun yeroo hundumaa ni rukutamaa jechuudha yeroo kanatti. Kun isa kana kan agarsiisudha. Fakkeenyummaa isaa kanadha. Kanaaf reeffaan kan xumuraan immoo dawwilii yeroo dirgatiidha. Dirgatii jechuun yeroo itti dhiigni foon gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos meqdasii keessaatu gara qiddistiitti yookiin bakka uummanni fatanitti bakka itti ba'udha. Yeroon kun dirgatii jedhama gochi kun. Dhiigni foon Kiristoos meqdasii keessaa gara bakkeetti ba'ee uummataaf yeroo itti kennamu jechuudha. Maalidha dirgatachuun jecha giiziidha. Afaan keessatti gaafinnu tokko ta'u jechuudha. Tokkummaa hundumtuu kun tokko ta'u jechuudha. Kunis maalidha? Amantoonni guyyaa sanaa dhiigaa foon Kiristoos fudhachuudhaaf jiran akkasumas luboonni fudhatan hundumtuu dhiigaa foon Kiristoos maaddii tokkorraa fudhachuudhaan tokko ta'u. Ingirii tokkummaa kan argannu tokko walii keenya lammeeffaa immoo waaqayyo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos jedhan tokkummaa kan argannu waan ta'eedhaaf haala kanaadhaan moggaafameera jechuudha. Yeroo kana yeroo dhiigni foon gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos achi keessaa gadi ba'u akkuma beeknu sagaleen dawwilii ni dhaga'ama. Sagaleen dawwilii yookaan dhaga'amu immoo fakkeenya boo'icha Yoseefii fi Niqoodimoosidha. Yoseefii fi Niqoodimoos wangeela Yohaannis boqonnaa 19 irraa gara dhumaatti ilaaluu dandeenya. Kiristoos sa'aatii 11tti fannoorraa foonsaa buufachuudhaaf buusanis immoo kanneen kafanidha. Kafananii kanneen awwaalanidha. Jarreen kun lamaan Kiristoosii gaafa fannoorraa buusanii kafanuu jedhu baay'ee ofii isaaniidhaa boo'a. Lammaffaa immoo yeroo kafanan qulqulluu waaqayyoo, qulqulluu jabaa, qulqulluu kan hin duune, dubroo Maariyaam irraa kan dhalatte maaloo dhiifama nuuf godhi kan jedhu afaan Gi'iziidhaan ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተወልደ እምአርያም ቅዱስ ድንግል ዘተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል jechuudhaan kan dhufu yeroo kidaanii kan dhageenyu jechaadha. Haala sanaadhaan Kiristoosii waaqayyoon galateeffachaa foonsaa achirraa buusuudhaan kafananii boollaa haaraatti awwaalaniiru. Eenyu Yoseefii fi Niqoodimoos jechuudha. Har'as fakkeenyuma kanaadhaan jechuudha. Fakkeenya Yoseefii fi Niqoodimoos kan ta'an luboonni fooniif dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya qaraaniyoo kan ta'e akkuma jarri qaraaniirraa buusuudhaan kafanan fakkeenya qaraaniyoo kan ta'e membariirraa kaasuudhaan gara bakkeetti baasanii fakkeenya awwaalchaa kan ta'e afaaniif laphee kiristaanotaa keessa kaa'uu jechuudha. Innaa dawwilii yookaan dawwala immoo boo'icha Yoseefiif Niqoodimoos kan yaadachiisudha jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti dawwiliiwwan yeroo sirna qulqulleessaa rukutaman arfan warri armaan gaditti ilaallee armaan olitti warreen ilaalle kanaa jechuudha. Xumura irratti kan ilaallu fakkeenya sirna qulqulleessaa jalqabarraa kaasee hanga xumuraatti kan jirudha. Egaan sirni qulqulleessaa keenyaa yookiin sirni qiddaasee jechuudha. Sa'aatiiwwan sadiidhaaf kan jiru kun jalqabaa kaasee hanga xumuraatti kan jiru maal bakka bu'a jennee gaafa ilaallu jireenya lafarraa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha guutummaan isaa. Kunis maalidha? Kiristoosiin dhalachuu isaarraa kaasee dhalatee Kiristoos waggoota sadiidhaaf ji'a sadii deddeebi'ee wangeela barsiisee. Kana booda erga barsiisee booda kaayyoon isaas inni guddaan maalidha? Dhala namaadhaaf aarsaa ta'ee dhala namaa fayyisuudhaaf waan ta'eedhaaf fannoo irratti aarsaa ta'ee. Kana booda achirratti du'ee achirraatii gadi bu'ee foonsaa gaafatame Yoseef deemuudhaan gara Pilaatos foonsaa akka fudhatuudhaaf gaafatee kana booda isaaf eeyyamamee dhufee foonsaa achirraa buusuudhaan Niqoodimoos wajjirraan kafananii awwaalanii Kiristoos kana booda guyyaa sadiidhaaf halkan sadii booda du'a keessaa ka'uudhaan deebi'ee yeroo murtaa'e booda gara samiitti gara abbaasaatti yeroo inni ol ba'u duuka boonnoo osoo isaan ol ilaalanii duumessi ija isaanii jalaa fudhattee dhoksuudha. Inni kun jireenya Kiristoos biyya lafaarratti foon uffatee kan taasise jedhama. Sirni qulqulleessaa keenya jalqabarraa kaasee hanga xumuraatti kan jiru isuma kan agarsiisudha. Haa ilaallu. Asii jalqabnee gaafa ilaallu gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos kan dhalate baha Yerusaalemitti kan argamtu magaala Beetelihemittidha. Achitti dhalatee
umuriin waggaa 30 isaatti immoo barsiisuu kan eegale isattidha Iyyerusaaleemittidha. Iyyerusaaleem keessa deemee waggaa 3 barsiiseera. Kunis kallattii maal sirna qulqulleessaa keenya irraatii kan argannudha. Maalidhaa? Jalqaba dhiigniif fi foon gooftaa keenyaa kan qophaa'u eessattidha? Beetelemitti. Maaliif? Kiristoos kan dhalate Beetelemitti waan ta'eedhaaf. Beetelem kan argamu kallattii maali? Kallattii baha mana qulqullummaa yookiin immoo baha Iyyerusaaleem. Manni qulqullummaa guddichi Iyyerusaaleem jedhamaa jennee yeroo darbe dubbanneerra. Kana booda luboonni baachuudhaan gara eessaa fiduu? Gara Iyyerusaaleem fiduudhaan yookiin gara mana qulqullummaa fiduudhaan achitti aarsaa ta'ee namootaaf kennama. Kiristoos gara Iyyerusaaleem dhufuudhaan aarsaa ta'uudhaan akka nu fayyise jechuudha. Kan itti aanu gooftaan keenya erga barsiisuu kan eegalee eessattidha? Iyyerusaaleem irrattidha. Iyyerusaaleemittidha. Achittis aarsaa ta'eera. Kanaaf achitti kennama. Itti aanee kan jiru gooftaan keenya kan dhufe waggoonni 5,500 booda kallattii raajonni barreessaniin deddeebi'ee wangeela barsiiseera. Waggaan 5,500 yeroo dhumu dubroodhaa dhalachuudhaan ni dhufa jechuudhaan Isaayyaas kitaaba isaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti gaafa dhufu dubroodhaa dhalataa jechuudhaan harree taa'ee Iyyerusaaleem akka inni galu barumsa isaa Galiilaatti akka inni eegalu kana barreessaniiru. Kiristoosis waggaan 5,500 yeroo dhufu kallattii masaan barreessaniidhaan dhufee maal ta'e wangeela barsiiseera. Fakkeenyuma kanaan sirna qulqulleessaa keenya irrattis sirriitti dhaggeeffattan yoo ta'e faarsaan Daawit si'a 5 irra deddeebi'amee jedhama. Si'a 5 maaliif jedhamee? Fakkeenya waggoota 5,500ti. Kana booda maaltu dubbifama? Kallattiimaan wangeeliin dubbifama. Ergaa barumsi raajii raajotaa erga xumuramee booda kallattiima kanaan maalti dhufee? Kiristoos dhufee barsiise kan jedhu wangeela Kiristoos, barumsa Kiristoos itti aanee dubbifama. Kana booda gooftaan keenya wangeela erga barsiisee booda maal ta'e? Iyyerusaaleemitti achumatti fannoo irratti fannifamuudhaan maal ta'e? Aarsaa ta'uudhaafidha. Yeroo kana hattoota lama gidduutti fannifame hattichi gara mirgaa maal jedhee kadhate? Maaloo yeroo dhufaatii keetti mootummaa keetti ni yaadadhu jechuudhaan dubbate. Kan nama dinqisiisu kadhannaa kana kallattii maal? Sirna qulqulleessaatti arganna. Sirni qulqulleessaa keenyas firee qiddaasee gaafa seenu dhiigni foon Kiristoos qophaa'aa jira jechuun Kiristoos fannoo aja jechuudha. Yeroo kanatti maal jennaa? Kadhannaa namichi kun kadhate guutummaan isaa kan sindibu kunoo haala kanaan barreeffamee jiras kana ilaalaa. Tazakkaranne egziyoo ba'uusta mangistii kee zeemaadhaan jedhama. Tazakkaranne egziyoo ooliqiinee ba'uusta mangistii kee. Tazakkaranne egziyoo ba'uusta mangistii kee. Bekame tazakkarkoo leefaataa zeemaan inzahalloo kee dibeessa masqal qidduus. Hiikkaansaa mootummaa keetti nu yaadadhu. Maaloo mootummaa keetti nu yaadadhu. Maaloo dhufaatii kee nu yaadadhu. Fannoorra osoo jirtuu gara mirgaa kee kan fannifame hatticha sanaaf akkuma yaadatte akkasuma nu yaadadhu jechuudhaan kadhannaan kun ni taasifama. Zeemaadhaanidha. Xiqqoo sagaleen koo cufaateera. Zeemaa isaa ingirii qiddaasee dhaggeeffadha. Kun kallattii maal jedhamaa jechuudha. Achumatti fannootti wanta raawwatame asittis guyyaa Raama Kiristaanaatti raawwatamaa jira jechuudha. Itti aanee achuma guyyuma sana jechuudha guyyaa jimaataa Kiristoos lubbuudhaaf foonsaa fannootti ruusaan adda ba'an Yoosef maal godhee gara Pilaatos deemuudhaan foon gooftaa keenyaa akka isaaf kennuudhaaf nuuf kenni jechuudhaan kadhate. Nuuf kenni afaan Ingiliziidhaan haa benne jechuudha kun nuuf kenni jechuudhaan gaafate. Kan nama dinqisiisu kadhannaan kun kallattii maal taane jira. Kanuma taane jira qiddaasee keessa amma tazakkarannee kan ta'an kan argattan haa benne kan jettudha. Haa benne egziyoo bezeziyaa kee manfas qidduus. Inni kun asitti isaan maal jedhee kadhatanii foonsaa nuuf kenni buufnee ni fudhannaadhani. Nutis maal jechaa jirra? Ibaakki foon kee nuuf laadhu. Nuti qulqulluu miti fudhachuudhaaf hin geenyu garuu akka dhiifamaaf tolummaa keetti foon kee ati nuuf kenni jechaa jirra. Innaa kadhannichi kun kallattii maal? Sirna qulqulleessaa jiraachaa jirra. Sitti maanii kan dhufudha. Kana booda Yoosef Niqoodimoos maal jedhanii isaaniif eeyyamame foon gooftaa keenyaa qaraanioo irraa buusuudhaan boo'aa kafananii hawwaala haaraa keessa kaa'aniiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 gatummaa dubbisaa. Har'as sirna qulqulleessaa keenya irratti fakkeenya Yoosef Niqoodimoos kanneen ta'an luboonni dhiigaa foon gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos fakkeenya qaraanioo kan ta'e meembarii irraa kaasuudhaan gara alaatti fidaniitu maal taasisu? Fakkeenya awwaalcha haaraa Kiristoos kan ta'e afaaniif laphee kiristaanotaa keessa maal
kaa'u jechuudha. Inni kun kallattiimaan kan agarsiisudha. Ittaanee Kiristoos awwaala keessaa humna afaan gosaatiin du'a mo'ee ka'ee guyyoota murtaa'e booda ture. Maal ta'e gara samiitti duuka bu'oonni isaa osoo ilaalanii isaan gidduudhaa ol fudhatamee otuma isaan ilaalanii duumessi maal taate foonsaaf isa fudhattee dhoskitee jedha kitaabni qulqulluun hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7, 8, 9, 10 gaddeebisanii dubbisni ni arganna. Akkuma kanaa guyyaa irraas dhiigni foon gooftaa keenyaa Fayyisaa Kiristoos gara alaatti bahee dirgatii erga taasifamee booda maal taasifama? Gara Meqdisitti gaafa deebi'ee seenu fakkeenya duumessaa kan ta'e golgi yookiin immoo maggaarajaan jechuudha. Dhiigni foon gooftaa keenyaa gaafa seenu hin uwwisaa jechuudha, hin dhokata. Kanumaan seenee xumurame jedhee qiddaaseen keenya kanumaan raawwata jechuudha. Jireenyi Kiristoos biyya lafaas kanumaan raawwate waan ta'eef qiddaaseenis kanumaan dhaabbata, kanumaan xumurama, kanumaan adda baanee gara mana keenyaatti deebinaa jechuudha. Kanaafis inni qulqulleessaa keenya fakkeenyi isaa guutummaan isaati sadansaa haala kanaatiin dhabba'uuneeti. Manni kiristaanaa keenya Kiristoosiin jechaan qofa osoo hin taane haala kanaatiin sirnaan kan isheen lallabdudha. Ijaarsa mana kiristaanaa tarii yoo carraasaa argattanii barattan ta'e ni beektu. Manni kiristaanaa mataarraa kaasee amma gaditti kan jiru Kiristoosiin lallaba kan nama dinqisiisu. Innaa qiddaaseen keenyallee guutummaa isaa haala kanaatiin sirnichi jireenya gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan lallabudha jechuudha. Walumaa galatti sirna qulqulleessaa yookiin sirna qiddaasee ilaalchisuudhaan hubannoowwan muraasa kutaawwan 6 darbaniin qopheessine asumatti raawwanneerra. Kakaasee jalqabsiisee hanga xumuraatti kan nu wajjirraan ta'e Waaqayyo gooftaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Barumsi keenya kanumaan raawwateera. Warreen gaaffii qabdan gara TikTok warreen jirtan asumaan gaafachuu dandeessu. Karaa WhatsAppii, Telegiraamii kanneen jirtan achuma jalatti karaa keessaa kaasuu dandeessu. Warreen YouTube irraa dhaggeeffattan immoo achuma jalatti barreessuu dandeessu jechuudha. Xumurreerra.